namoonni dhimmi kun ilaallatu bira dhaabbadhaa gargaaraa lubbuu ishee oolcha. Baay'ee garaa nama nyaatti dhugaa dubbachuuf የአረቦችን ጭካኔ የደረሰባትን በደል እስቲ አዳምጡ። Rabbi lubbuu kiyyaas keessatti dhabaan jira. Nyaata naaf hin kennitu. Nyaata yeroo qaalittiin manaa baate dhoskeetan nyaadha jechuudha. Bishaan shintibeetiin dhugu. Ijoollee dhiiraa qabdi. Ijoolleen dhiiraa immoo jechuudha galgala kana rafuu taa'an bula. Taraa banii barree ol natti bananii ol galanii ijoolleen sadi taraana qabani. Yeroo waan carra jedhan guutuu dhiisina xallaasanii akka balanii na gombisanii bahu jechuudha. Rabbi jedhe yeroon qaalittiitti madde qaalittiin jiraa jechaan si fide waan carra jedhan guutinaan jetti deemoo sanaaf hin kennitu. Adaraa bilisee ka'ee du'aan jira. Wallaahi du'aan jira. Wallaahi akkasa du'aan jira. Adaraatu lubbuu kiyya dhabina keessaa na baase Rabbiif jedhe anaaf hin jedhanii lubbuu kiyya dhabaan jira. ያለችውን ነገር ቃል በቃል ልተርጉምላችሁ። ሴትዮዋ 4 ወንድ ልጆች አሏት። አንደኛው አካለ ስንኩል ነው፣ እግሩ አይሰራም። 3 ወንዶች ደግሞ ትላልቅ ናቸው። 1 አመት ሙሉ ገንዘብ አልተከፈላትም። ምግብ አትሰጣትም። የሽንት ቤት ውሃ ነው እየጠጣች የነበረው። ይሄ ብቻ አይደለም፣ በየቀኑ የምተኛበትን ቤት 3 ወንዶች ሰብሮ ገብቶ ከፍቶ ገብቶ የፈለጉትን ነገር ተራ በተራ እየተቀያየሩባት እየደፈሯት ነበር። ከዛ ወደ እናትየው ሮጣ ሄዳ ስትናገር ዝም ብለሽ የፈለጉትን ነገር አድርጊላቸው፣ አንቺን ያስመጣውሽ እኮ ለነሱ ብዬ ነው፣ እነሱን እንድታስደስቺ ነው ወደዚህ ሀገር ያስመጣውሽ ትላለች። ከዛ እሷ ስታለቅስ ብትሞቺም ገንዘብ እንከፍላለን እንጂ ሌላ የሚፈጠረው ታሪክ የለም ትላለች። እግሩ የማይሰራው ልጅ አግቢና በሰላም መኖር ትችያለሽ ብሎ ያስፈራራታል። እሷ ግን በ3 ወንዶች ለመደፈር ለአካለ ስንኩል ለመዳረስ ሳይሆን ከሀገር የወጣችው ሰርታ ለመለወጥ ነው። ስለዚህ ውድ ኢትዮጵያውያን ሳውዲ አረቢያ ያላችሁ ኮሚኒቲ ውስጥ ኤምባሲ ውስጥ የምትሰሩት እባካችሁ እቺ ልጅ ያለችበት ቦታ አልቁሬያ ይባላል። የጆርዳን ድንበር ላይ ነው የምትገኘውና ስለዚህ ሳውዲ አረቢያ ሪያድ ኤምባሲ ውስጥ ለሚሰሩ ሰዎች ሼር አድርጉና ህይወቷን እናትርፍ። ይሄንን ቪዲዮ ሼር ሪፖስት እንድታደርጉ አደራላለሁ። ወይን mucaa kana baay'ee nama gaddisiisa akkuma dhageessan jechuudha. Akkuma dhageessan baay'ee ulfaataadha. Bakka warri itti dhiyoo jirtan, warri iddoo ishee beektan, namoonni gargaaruu dandeessan, warri ajeensii Saawud Arabiyaa imbaasii keessa jirtan jechuudha. Warri dhimmi kun ilaallatu adaraa keessan gargaara adaraa. Maantu jedhan nama dhibaa garuu Araba akkasii Arabii maal jedhan galu. Biyya Araba gaafa jedhamu baay'ee ulfaataadha. Siriinti isaayyuu ulfaataadha. Isa taa'ee ilaaluuf daakuun boqqolloo dimbilaaladhani. Warra biyya taa'ee achi ilaaluuf salphaa fakkaachuu danda'a. Garuu biyya Arabaa jechuun xoorinatiidha bakka. Obsa cimaadhaan keessa darbaa jira namni. Shamarran jechuudha. Obsa cimaa nama gaafata biyya Arabaa jechuun. Biyyi Arabaa kun akkasumatti iyyuu nagaama keessan. Nagaa gaafan jedhu naguma sa'aatii mashee argattan, sa'aatii 3, sa'aatii 2 sirriba nagaa raftanii, nyaatas argattanii, bishaan dhugaatii qulqulluus argattanii, ganama keessan kaatanii hojii jalqabdanii hojii keessan irra ooltanii galgalas akkuma baratame sana gaafa ta'u kuni baay'ee gammachuu guddaadha. Maaliif raajii baay'ee jira, wanta dinqii baay'ee jira mana isaa. Amma ijoollee baay'een yookiin kaameraan bilbilan qaban ta'uu danda'a. Kan gudiin isaanii gadi hin bahin, kan rakkoon isaanii gadi bahin mul'atiin malee rakkoo baay'eetu mana isaa jira. Namni rakkoo baay'ee qaba. Yoona kana rakkoo baay'eetu mana isaa jira kan hin mul'anne. Arabii akkuma beekamu bilbila akka qabatan ijoollee hin eeyyamtu. Kana waan ta'eef tarii rakkoon isaan irra ga'ee sababa kana faadhaan mul'achuu dhiisee ta'uu danda'a malee rakkoo baay'ee jira. Akkuma Arabii nagaan jirtu Arabii rakkistuun, Arabii balaan, Arabii bakka isa dhumaadhaa nama rakkistu jirti. Meeqa jira dhugaa dubbachuuf taanaan mana isaa jechuudha kan bahee mul'anne. Nuti kanuma bilbila irratti, kanuma sooshaal miidiyaa irratti as bahee dubbanna malee kan bahee immoo mul'atiin meeqa jira. Kanaaf mee isee gadi baastee rakkoo ishee himatti kana namoonni gargaaruu dandeessan, namoonni dhimmi kun ilaallatu
bira dhaabbadhaa gargaaraa lubbuu ishee oolchaa. Dhageessaniitu viidiyoo irratti waan ta'eef jechuudha. Baay'ee garaa nama nyaatti dhugaa dubbachuu fi manni arabaa akkasittuu naguma keessanii hojjechaa iyyuu nama cinqa. Manni namaa nama cinqeedha beekamaadha. Silaas idimee likkii miti garuu yeroo miti muraasii waggaan 3 waggaan 4 waggaan 2 bakka dabalii ta'e namatti mul'ata. Nama jibbisiisuu keessa jechuudha. Baay'een nama akkasii kan itti tolee hojjetu persentiidhaan xiqqoodha. Mana arabaa kana. Kan itti tolee hojjetu harka 100 keessaa harka 20. Harka 20 iyyuu na jedhe malee sanaa gadi hin namu. Kanaaf wal bira dhaabbadhaanii please. Namoonni qaamni dhimmi kun ilaallatu gargaaraa. Isuma arge beeka. Waa'ee mana arabaa hojjechuu kana. Isuma mudate beeka, isuma keessa jiru beeka. Namni fageenyarra taa'ee ilaalu akka isa keessa taa'ee ilaalu kana miti. Kanaaf baay'ee ulfaata. Nagaattiyyuu ulfaataadha makaraa akkasii keessatti dhiisaati. Nagaattiyyuu mana arabaa jechuun baay'ee ulfaata. Araba akka namatti nama ni ilaaltu dhugaa dubbatanya. Akka waan biraatti ilaalti. Akka waan biraatti akka wanta qaamumee waan sa'aan hin beeku naan galu dhugaa dubbachuuf ulfaataadha. Rabbumti guddaan nama gargaaru malee.